fi irra hin jirre baay'ee wal gata. Maaliif rimma inni ittisa lafii borqaa hin fayyaa. Kanaaf isa jalqabne kana irratti hojii isaas duukaa eeguun isaas kan nu ilaallata jechuudha. Maaliif amma caakkanarra jiru kun kanaan dura hin jiru hojii keenyaan dhufe. Kan ammoo horiin irraa eegamtee kiramtii kana guutuu utuu illixin bahuu isheerraa kan ka'e margi kun akka itti yoona ga'e amma abidda irraa eegaa gara fuulduraattis waan barbaachisu irratti hojjechaa biqilaa irra dhaabaa biyya keenya magariisa godhachuudhaaf dirqama malee kun fedhiima keenyaan waan itti gallee hojjetaa jirru. Lafti kun akkuma beekamu kanaan dura lafa qorqamaa ture. Eega daagaan kun bahuu eega jijjiirama guddaa qaba. Fuulduratti xiyyeeffannoon nuti lafa kanaaf qabnu faayidaan isaa kan uummata keenyaa yookaan kan keenya ta'uu isaa barree ineenna badiisaa ineenna yoo inni deebi'ee hin guutates keessaa hin qulqulleessina. Biqilaa irra jiruufis eegumsa barbaachisaa ta'e hin goona jechuudha. Faayidaan isaa kan keenyadha. Lafti kun kanaan dura dhiqamaa qoddii ture. Waa tokko irratti hin argamu. Iddii hirkanii kana jalqabnee eegalee hamma yoonaatti hojiin hojjetaa jirru hojii bu'a qabeessaadha. Baay'ee marga biqishee jira. Kana duwwaayyuu immoo miti. Utuu kan walii keenyaa kan maasii keenya utuu baafanne iyyuu faayidaa guddaa irraa arganne. Horsiisa kanniisaatiif waan addaa laftillee jiidhansa dabalaa akka inni jiru. Jiidhansa addaallee dabalaa jira. Humni bisaanni kaleessa hin jirre irra deebi'ee argamaatti burqaatti kan inni jiru. Waan dadhabee hojjetu kan ammoo kunuunsuudhaaf fedhiin qonnaan bulaa keenya bira jiru fedhiinsaa baay'ee olaanaadha jechuu hin danda'amu. Akkas yeroo jennu horiin litti akka hin balleessinee fi tumatee horiin akka naannoo kana illee abiddii akka waan kunuunfame kana waan hojjete kana keessaa akka illee fi tumaa mataasaa tumatee waleegee wal hordofee dhaabbateeti kan inni bukkee dhaabbatee kunuunsaa jira jechuudha. Hojii isaa irrattis yaa'u fedhiidhaan kan inni bahu garee isaatiin kan inni hojjetu na fayyadaa kan kooti jedhee qabatamaadhaan wanti inni naannoo isaatti argu mukiin jiru. Mukii hubannoo dhabuu qonnaan bulaa irraan kan ka'e muramee inni kaan kasala inni kaanii xaawulaa jedhamee muramee waan qilleensi naannoo kanaa uummata kana miidhee jiruu fi isarraa barumsa guddaa argate rakkoon kaleessaa akka nutti hin deebinee fi kunuunsuu qabna eeggachuu qabnaa kan jedhu ejjennoo wal fakkaataa qaba. Hojii qabeenya uumamaa baroottan darbanii yeroo laallu iddoo baay'eetti lafooti dhumataan hojiin qabeenya uumamaa hojiin eegumsa biyyoof bishaan irratti hojjetamanii baay'ee coqorsa biqilchanii deebi'anii lafoonni dhumataan baay'ee dandammatanii istiraakcharoota hundayyuu karaa wal fakkaatatuun harca'in akka hojjetamu uummata keenya mobilaayiz gooneeti hojjetaa kan jirru. Kana duukaa laga biqilaa dhuunfaa 57 fi kan mootummaa 5 bannee hojii qophii biqilaa dhaabbii bona dhufuutiifis sanyii bosonaa dhangalaasnee hojii qophii gahaa godhaa jirra jechuudha. Hojii eegumsa biyyoof bishaanii bona kana hojjennu cinaatti jechuudha. Namni jireenya isaa jijjiiruudhaaf oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf muduraa qeessaatti argachuudhaaf damma argachuudhaaf furdisaa argachuudhaaf waa hundi hojii qabeenya uumamaa keessa waan jiruuf kunis ni galee hojii qabeenya uumamaa guyyaa har'aa kana eegalle akka naannoo keenyaatti kallattii biiroon qonnaas kaa'ee kallattii mootummaan naannoo keenyaas kaa'ee giddu galeessa godhannee guyyaa 60 kan itti fufu kun uummanni kara fedhii isaa giddu galeessa godhateen akkuma jalqabdan kanatti haga guyyaa 60 jechuudha. Hojiin qabeenya uumamaa kun istiraakcharoota adda addaa yoo xiqqaate kan bishaan yaasan kan bishaan qusatan yoo xiqqaate akka godinaatti istiraakcharoota bishaan qusatan 560 ol hojjenna kan bishaan yaasan 160 ol hojjenna. Kana hunda gaafa hojjennu ganna biqilaadhaan uwwisuun nurra jiraata jechuudha. Bu'aan adda addaa argamaa jira. Inni tokkoffaa iddoo kanatti hirkanii dhoowwuun isaa biyyeen kanaan dura galaannee asii bu'aa lafa raareedhaan nurraa dhaqa biyyee nurraa dhiqaa ture jechuudha. Erga asitti hirkana kana dhoofne booda tokkoffaa bishaan gaaraa bishaan maddaan nu gabbachaa jira jechuudha. Isa lammataa biqiltoonni illee nu guddatanii jiran jechuudha. Dur roobni gaara gamaa sanirraan dhalata jechuudha. Amma achi bosonni waan baay'ee dilas hin jirreef jecha roobni inni dhalatuun akkaabii kanarraan dhalata jechuudha. Kanaafuu furdina horiitiif illee furdina haraashii jechuu gabbinaatiin illee baay'ee namoonni fayyadamaa jiran gaara kana bitachaa jechuudha. Lafa adii lafa biyyee waan takka hin qabne jechuudha. Yeroo dheeraa irraa kaasnee hanga ammaatti hirkana biyyeedhaa hirkana dhagaadhaa hirkana madabaa kana dhoosuudhaan
hanqammaa bu'aa bahiin keenya eessa jiratan jettuun ammaan ta'e irratti karoorfannee irra gallee dachiin tun tuttuqaa hoteeloniitii fi kan hundaa'u irraa laguudhaan dhiqamiinsa biyyeedhaatis dhoorkuudhaan lafa kana qushaan qushur citaatiif kun hundinis oggaarra bu'e ija hoteen horiidhaa oggaarraa lagatamte bishaan illee achiin seenaa maddi jalaan gabbataa bifa santeen dachiin tun bifa kanaan kunuunfamtee galmani geessi tan jettuun muuxannoo teenya guututti asitti irdeeffannee armarraa kaafnee galmani geenyaa tan jettuun armarra xiyyeeffannee deebinee jechuudha. Bilaa macarrashatti itti fufnee dhaloota boodaatiif ni dabarsina tan jettu yaada qabnaa jechuudha. Hedduu qabdi. Mirkanallee dhoosuu waa hedduu qabdi. Duraanillee lafa dhoosaa turre kana lafa ittiin beeyne amma immoo waan guddaa irraa barreeti. Nuti dubartii nu dhiira bira dabarree dhoosuu barbaaduu jirra jechuu barbaadeeti. Duraan lafti hundi dhiqamaa turte raareeni amma immoo lafti sana hin dhiqamtu. Kanaaf amma qilleensi roobni duraan illee nurraa qaqallate amma asirra nu dhalata. Kanaaf amma baay'ee gaariidha. Gaara kana iddoo naannoo gama naannoo kan hundaan akkaataa hojjetameen akkuma kana fakkaatu Benchitirees irratti hojjetame kanatti bara dabrees bara kaan irrallee hojjetamee sababii kanaan burqaan lagaa kan duraan jirullee xiqqoo fooyyee jira.